akkami ati dhiiroo qaadhimaan qabdaanuu lafaan jira. Dubartii karaatee fiddee doktoraa taate waajjira jaalaan ilaalchi ture taananaa qaba gurraam. Dubartoonni keenya ofeetu ijaaban kannaamusa islaamaa eeggattu adaban garuu dhifteen bakka hin taane nama dhaabaa uzriidha jedhamu sitti yaadamuu qaba. Har'a ilmaan dhalachuuf haaqima laaluu qaba. Hawaasni keenya mee eenyu achi qaba injiru hambaatu ol qabee qaqqaba. Dhifteen kun wal dhabaa keenya kana laala arganne ergama caala. Sammuuwaa baratti misoomtee baatilaan wallaalummaarraa wallaallee dukkana baraa fokkotaa waa hundumarraa. Namni yooniif waa baratee gaarii fi hantuuta baraa gabrummaa namtoon hubadhaa barnootaa dhabuu hundarraa. Rabbiin barnootaan eegalee ayyaana walaa bareeqraa barnoonni waa hundumaafuu hubadhaa ta'uu bu'uura. Bismillahirrahmanirrahiim. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. إخواني في الله قبل كل شيء نحييكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Argu yang guyya gammachuuti akkumaan ol ka'ee hoggula fataan beeki waa nama harkanii akkumaan akkatti ol ka'een fuulli hundi alwattiife gammachuun taaddaati. Sabaa daran isinii gammade firaalee maashaallahi baga walumaanuu obboleettiin teenyaas baga gammaddee as geesse isin hundi firaaleen baga gammaddan isin jechuu barbaada. Baga gammaddan. Alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dubartii karaatee fiddee doktoraa taate waajjira jaalaan ilaalchi ture taananaa qaba gurraam. Har'a dubartii barattee doktoraa taatu agarraa shamarran kunoo baratan jaan seenaan jijjiirraa. Seenaan tee duraanis tanaa jidduun miidhayte barsirraa barbaaddee seenaa terqachuun anna gammachiisaa jira. Seenaan tee duraanis tanaa jidduun miidhayte barsirraa barbaaddee seenaa terqachuun anna gammachiisaa jira. Shamarran barachuun waa hedduu dhibee teenyaafillee waan dawaa ta'uutu keessa jira. Dhibee hedduu irraa alaanalaa turre fakkeenyaaf dubartiin mana yaalaatti yeroo da'umsaa rakkachaa turte hayyuun meeqanu dura irraa alaanale akkuma na duraa dubbatanii jiranitti dubartoonni keenya ofeetu ijaaban kannaamusa islaamaa eeggattu adaban garuu dhifteen bakka hin taane nama dhaabaa uzriidha jedhamu sitti yaadamuu qaba. Har'a ilmaan dhalachuuf haaqima laaluu qaba. Hawaasni keenya mee eenyu achi qaba injiru hambaatu ol qabee qaqqaba. Dhifteen kun wal dhabaa keenya kana laala arganne ergama caala. Hayyuun turte irraa alaalalaa ture. Kanaaf qaama guddaa tokko hanii fi gama islaamaatiin dubartiin teenya hijaabaan jiraachaa turte bakka sanitti waa meeqa mudannoo meeqa keessa dartee qaama san nurraa cuftee jechuu barbaadeeti. Asumaanuu walaloo gammachuudhaa xiqqoo takka isin jeetiin sagantaan tii gabaabtuudha isinirraa goolaba. Bismillahi maqaa rabbiin eegala alhamdulillahi faaruu rabbal maulaa gammachuudhaaf dhufne kan dhiiraa fi dhalaa hundinuu gammanne firaa aalii ollaan hundinuu gammanne firaa aalii ollaan afeerraa owwaanne dhihoo fi halaalaa shaashaa jeekunoo namuu ife fuulaan obboleettii teenya akkaba bar afeerraa saniif dhufne kunoo
barnamu asjirra sanif dhufne kuno barnamu asjirra obboleettii teenya qaalii baga arra geessee sabaa toofiq eebikee namuu gammachiisee xiqqaa guddaan kunoo fuula isaa ibsee eebbifamtuun talaa hunduu si eebbisee haadhaaf abbaa ollaa haadhaaf abbaa obbolaan eebba sitti roobse abaarsa hin qabdu eebbaan arra geesse namni yoo jabaate laal kunoo dhagahii hundumtuu dhaadata hunduu sin dhaadataa taa'ee bar walgahii abaluun tanteenya yookaan barkeenya je'eessi godhata barnamuu fakkeenya je'eessi godhata barnamuu fakkeenya. Aabaa caadaa'ee jettee barkunoo jalqaba eegaltee mul'ata kan keessan barkunoo agartee bu'aa ba'ii rakkoo hundaa keessa tartee doktora taate kunoo seenaa galmeessitee mudannoo hundaahuu murannoon dabartee foormulaa jireenyaatiis gatiidhaa keessa dhoytee doktora siin jenne kunoo maqaan kee guddatee yaa doktor dhagahi wahiin sii himaatii yaa doktor dhagahi wahiin sitti himaa yoon hin dhukkubsatte sibiraan yaalamaa tolan ayyaan tumee guyyuma takkumaa. Aabaa caadaa'ee jettee barkunoo jalqaba eegaltee mul'ata kan keessan barkunoo agartee bu'aa ba'ii rakkoo hundaa keessa tartee doktora taate kunoo seenaa galmeessite mudannoo hundaahuu murannoon dabartee foormulaa jireenyaatiis gatiidhaa keessa dhoyte yaa doktor dhagahi wahiin sitti himaa yoon hin dhukkubsadhe ganaa sibiratti yaalama tolan ayyaantu dhiiromee guyyaa tokkumaa. Doktor dhagahi doktor meeta ka qalbiin na caqasii nama tokkoon fidee ala kana dhiise dhukkubaa jira jahu waan taheen wallaalchise taa'u dadhabee diinsiree takka irra ciibse mee kootu laalikaa numa aadachiise kaniin imerjensii kanniif liqimsiisi hujii eegalteen dhagahe ni dandeeysaa takka haara nu baafachiisi. Mee usaa wahiin dhagaye amma sabahaan baratte ja'an barnoota hundumaa. Mee usaa wahiin dhagaye amma sabahaan baratte ja'an barnoota hundumaa akkaadaami qofaamii barnoota amantiittis cimtu jechuudhaan dhagahe barmiyyoon kutattu qur'aanaaf usuula buluukaas barattee hijaabaan faayamtee hin gartuu mee laaltee yaadde. Hijaabaan faayamtee hin gartuu mee laaltee yaaddee carra qabda barate milkoofte kan si argate bar carraan isaa tolte kan si argate bar carraa tolee jira doktora argate bar hin himatu dhukkubarraa. Mee usaa wahiin dhagahe amma sabaan baratte jaan barnoota hundumaa akkaadaamii qofaami barnoota amantiittis cimtu jechuudhaan dhagahe barmiyyoon kutattu qur'aanaaf usuula buluukaas barattee hijaabaan faayamtee hin gartuu mee laaltee yaaddee carra qabda bar ati milkoofte kan si argate bar carraa tolee jira doktora argate bar hin himatu dhukkubarraa akkam jetta addee anu lafaan jira. Samuwa barate misomte batilan wallalummarra wallallee dukkana bara fokkotawa hundumarra namni yooni faa barate gaarii fi hantuuta bara gabrummaa namtoonu badha barnoota dhabuu hundarra rabbiin barnootaan eegalee ayaanallee barneefraa barnoonni hundumaa Wahid kana fatih aku irra deebinee maruu jennani congratulation jennani anas marti sirra qaba wabillahi tawfiq assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ila liqa